Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota keenya bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenne itti aansuudhaan oduu sa'a kana qabannee dhiyaannee jirra. Hangaruma sagantaa kanaatti nu wajji turuudhaan itti bohaaraan affeerraa keenya kun biiftuu oroodha keessanii jajjabeeffadha laayik sheer godhuu hin dagatinaa kallattii gara mata duree oduu amma qabadheetti yeroo dabru oduun jalqabaa. Bara 2026 kurmaana tokkoffaa keessatti lammiileen Itoophiyaa kuma hedduun lakkaa'aman Itoophiyaa gadhiisuun baqatuun isaanii beekamee jira. Yoo xiqqaate lammiileen 50,600 kan baqatan ta'uu dhaabbanni baqattoota idila addunyaa IOM beeksisee jira. Dabalata odeeffannoo kanaa qabadhee jira. Oduun itti aanu dhaabbanni ifa Itoophiyaa sababa illiinootiin hanqinni bishaanii mudatu akka danda'uu fi kuusan hidha bishaanii hidhatuun rakkoon elektiriikii yookaan madda annisaa elektiriikii mudatu akka danda'u akeekkachiisee jira. Oduun itti aanu loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti zooniilee Oromiyaa garaagaraa keessatti gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufetti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo har'as loltoota PP waliin gaggeesse irratti miidhaa guddaa kan qaamaatii fi kan lubbuu dhaqqabsiisuun mooraa waraana PP barbadeessuun injifannoo argadhe jedhee jira. Gama mootummaatiif maaltu jedhame kan jedhus qabannee jira. Gama biraatti waraanni bilisummaa Oromoo humna haaraa kan guddaa ta'e eebbisee jira. Viidiyoo isaa qabannee jirra isin biraan kenna. Gama biraatiin mootummaan federaalaa haleellaa diroonii kaaba Itoophiyaa naannoo Tigraay irratti raawwatu cimsee itti fufee jira. Har'as haleellaa raawwatee jira. TPLF himannaa dhiyeessee jira. Dabalata odeeffannoo kanallee qabadhee jira. Isin biraan ga'a. Guutuu odeeffannoo kanneeniitii fi kan biroo wajjin isin wajjin kan turu ani Bariisoo Ganamooti. Guutuun oduu wal duraa duuban akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaatu wajji turuudhaan itti bohara. Bara 2026 kurmaana tokkoffaa keessa qofa lammiileen Itoophiyaa kuma hedduun lakkaa'aman biyyarraa baqatuun gabaafamee jira. Bara 2026 kurmaana tokkoffaa keessa qofa lammiileen Itoophiyaa 50,600 biyyarraa baqatuun beekamee jira. Dhaabbanni godaantota idila addunyaa kan gamtaa mootummoota IOM gabaasa haaraa baaseen bara 2026 kurmaana jalqabaa keessa namoonni tilmaaman 50,600 ta'an kallattii karaa bahaatiin Itoophiyaa keessaa kan baqatan ta'uun beekamee jira. Namoonni 50,600 kun kallattii bahaa qofaan kan biyyarraa bahan kan jedhame yoo ta'u kallattii biroo garaagaraattiin kan bahan immoo kan baqatan itti hin lakkaa'amne. Gama biraatiin immoo lammiilee Itoophiyaa kallattiiwwan biroo garaagaraattiin Itoophiyaa irraa baqatan irratti namoota karaa daddabarsaniin yookaan immoo karaa seeraan alaa nama daddabarsaniin saamichi irratti raawwatamuu ibsee jira dhaabbatichi. Dhaabbatichi sababni baqattoonni kunneen biyya isaanii irraa itti baqatan kan eere tokko biyyattii keessatti nageenyi jiraachuu dhabu rakkoo dinagdee walumaa galatti haalli biyyattii mijataa ta'uu dhabu irraa kan ka'e jechuudhaan ibsee jira. Gama biraatiin immoo baqattoota lammiilee Itoophiyaa ta'an kan Masrii jiraatan irratti miidhaan garaagaraa deemaa jiraachuu maddeen odeeffannoo garaagaraa gabaasaa jiru. Akkasumas baqattoonnis rakkoon hamaan irratti deemaa jiraachuu fi dararaan hamaan baqattoota kanarratti raawwatamaa jiraachuu fi dararaa hamaa godaantonni yookaan baqattoonni kunneen keessa jiran sagalee ta'ulleen akkaan ulfaataa ta'uu baqattoonni Masrii keessa jiran yaada kennaniin ibsanii jiru. Taateewwan badii baqattoota lammiilee Itoophiyaa Masriin keessa jiran irratti raawwatamaa jiran kana jedhamee lakkaa'ame kan hin dhumnee fi akkasumas kan humnaa olii ta'uu baqattoonni himanii jiru. Gochi lammiilee Itoophiyaa baqattummaan Masrii keessa jiraatan irratti raawwatamaa jiru akkaan hammaataa ta'uu bira dabruudhaan haati takka daa'ima ofii dhaltee fi harma hoosiftu irraa hidhamuudhaan daa'ima isiisan ijaan arguudhaaf mallaqa kafalaa akka jirtu baqattoonni yaada kennan ibsanii jiru. Walumaa galatti haalli jireenya biyyattii keessatti jiru haalli nageenyatii fi kan biroollee akkaan rakkisaa ta'uu irraa kan ka'e lammiileen biyyarraa baqatuun itti fufee jira. Erga baqatanii boodas rakkoolee garaagaraatiif saaxilamuu fi kun immoo qabamee biyyatti deebi'uun akkuma itti fufetti jira. Biyyattiin waraana keessa jirtu keessaa baate gara misoomatitti fuula ofii yoo hin deebifanne dinagdeen biyyattii akkaan burkutaa'uu fi du'uu irraa kan ka'e lammiileen biyyattii biyya ofii kan biyya namiituu caalaa jaalatan gadhiisanii bahuuf yookaan immoo baqatuun itti fufa dirqama ta'a. Oduun itti aanu Itoophiyaatti miidhaan illiinoo dhiyeessii humna ibsaa bishaanirraa argamu irratti mudachuu akka danda'u akeekkachiifamee jira. Itoophiyaatti dhiibbaa haala qilleensaa illiinoo jedhamuun uumamuu danda'uun dhiyeessiin annisaa elektiriikii bishaan irratti hirkate irratti gahuu danda'u ilaalchisee akeekkachiisuudhaan tarkaanfiiwwan duraa duubaa fi akkasumas ittisa fudhatamuu akka qabu akeekee jira.
Anniisaan elektirikii Itoophiyaa maddi isaa parsantiin 90 bishaan kan ta'e. Kunis hidhaawwan humna bishaanii irraa yoo ta'u, dhaabbanni humna ibsaa Itoophiyaa haala amma jiru irratti hundaa'uudhaan illiinoon akkuma biyyattiitii fi addunyaattis dhaqqabuu akka danda'uu fi tasgabbii fi wabii sarara ibsaa biyyattii irratti sodaa uumuu akka danda'us ibsee jira. Dhaabbanni humna ibsaa Itoophiyaa itti dabaluunis akka ibsetti ol ka'iinsi ho'aa sababa illiinoo mudatu adeemsa qilleensa bubbee fi rooba idilee addunyaa jeequudhaan gogiinsa cimaa fi hanqina bishaanii geessisuu danda'a. Haalli kunis sadarkaa bishaan kuusaa hidhaawwan amma bishaanii hir'isuudhaan dhiheessii anniisaa irratti gufuu ta'uu akka danda'u akeekkachiisee jira. Haala amma jiruun roobni xiqqaachaa jiraachuu fi bishaan gahaan gara hidha bishaaniitti galaa akka hin jirre eeruudhaan hanqina roobaa irraa kan ka'e bishaan guddaan gara hidha bishaaniitti yookaan hin galle taate madda anniisaa burqisiisuu yookaan maddisiisuu irratti hanqinni guddaan mudatuu akka danda'u akeekkachiisee jira. Oduun itti aanu lolli loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti zoonilee Oromiyaa garaagaraa keessatti gaggeeffamaa jiru akkuma cimeetti fufeetti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo lola zoonilee garaagaraa keessatti loltoota PP waliin gaggeessu irratti miidhaa guddaa kan qaamatii fi kan lubbuu dhaqqabsiisuun meeshaalee waraanaa hedduus irraa hiikkatuun akkasumas loltoota PP hedduu booji'uun injifannoo argataa jiraachuu beeksisee jira. Haaluma kana waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugala Oromiyaatti aanaa dirree Hincinniitti har'a barraaqan lola cimaa loltoota PP waliin gaggeessu beeksisee jira. Lola gaggeessee ture irrattis injifannoo argadhe jedhee jira. Aanaa dirree Hincinniitti har'a hagayya 18,2026 barraaqan zoonii giddugala aanaa dirree Hincinniitti mooraa waraana PP'tti seenuudhaan yookaan cabsee itti seenuudhaan haleellaa cimaa irratti raawwateen miidhaa guddaa kan qaamatii fi kan lubbuu loltoota PP irratti dhaqqabsiisuun injifannoo argadhe jedhee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo aanaa dirree Hincinni bulchiinsa magaalaa Boolaa jedhamutti kan argamu mooraa waraana mootummaa irratti haleellaa raawwateen loltoota PP guutumaan guututti mooricha keessaa yaasuudhaan moorichas guutumaan guututti hojiin ala taasisuun injifannoo irratti argadhe jedhee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo lola kanarratti hedduu madeessee hedduus addunyaa kanarraa godaansisuun meeshaalee waraanaa hedduus irraa hiikkadhe jedhee jira. Guutuu odeeffannoo kana akkuma dhugeen kan isin biraan geennu ta'a. Akkasumas waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibba bahaa Oromiyaa Arsii bahaa aanaa martitti waraanni bilisummaa Oromoo haleellaa loltoota PP irratti guyyaa tokko dura raawwateen miidhaa guddaa kan qaamatii fi kan lubbuu dhaqqabsiise jedhamee jira. Odeeffannoon kun gama tokkoon aanaa jaju jechuudhaan kan nu ga'e yoo ta'u, gama biraatiin immoo madda odeeffannoo biraa irraa aanaa martii jechuudhaan kan nu gahedha. Aanaa martii kun immoo sirrii ta'uu nutti himamee jira. Aanaa martii ganda Moollamee Qarsaa iddoo addaa Moollamee jedhamutti gaafa 16,2026 hagayya jechuudha. Lola ture kanarratti waraanni bilisummaa Oromoo haleellaa cimaa loltoota PP irratti raawwatuun akka baala mukaatti harcaase jechuudhaan odeeffannoon nu gahee jira. Hedduu madeessee hedduu addunyaa kanarraa godaansisee meeshaalee waraanaa hedduu PKM dabalatee AKM hedduu fi kan biroollee hiikkate jedhamee jira. Walumaa galatti naannoo Oromiyaa bakkoota garaagaraatti lolli loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru cimeetti fufee jira. Odeeffannoo irratti qindeeffachuudhaaf garuu rakkoon neetwoorkii waan nu mudateef yeroo itti aanutti bakkoota lolli itti gaggeeffame odeeffannoo guutuu isiniin kenna. Bakkoota lolli itti gaggeeffamaa jiru kanaan wal qabatee gama mootummaati maaltu jedhame kan jedhu odeeffannoo argachuu yaallee jirra. Odeeffannoo argachuu hin dandeenye ta'ullee mootummaalleen humna bobbaasuun lolli waraana bilisummaa Oromoo waliin gaggeeffamaa jiru kan itti fufee jiru ta'uu kan agarsiisudha. Gama biraatti waraanni bilisummaa Oromoo humna haaraa Oromiyaa bakkoota garaagaraatti leenjisaa jiru cimsee itti fufee jira. Kaaba Oromiyaa godina Walloottis humna akkaan guddaa fi yeroo dheeraaf leenjii loltummaatii fi akkasumas leenjii biroollee ga'umsaan leenjisaa ture xumursiisuun eebbaaf geessisuu odeeffannoon nu gahee jira. Mee viidiyoo gabaabduu tana waliin haa laallu. Kan viidiyoo irratti argitan kun humna haaraa kaaba Oromiyaa godina Wallootti leenjii isaa xumurate yeroo gammachuu ibsataa jiraatutti kun humna guddaadha. Akkasumas ga'umsaan leenjii isaa xumurate ta'u waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira.
Oduu kaaba Itoophiyaa irraa nu geetteen muddamsuun kaaba Itoophiyaatti TPLF fi PP gidduutti uumame cimee itti fufee jira. Kallattii garaagaraatiin haleellaa raawwatuu fi qophiin taasifamaa jiru cimee kan itti fufee yoo ta'u, mootummaan federaalaa haleellaa diroonii bakkoota garaagaraa irratti fufteedhaan raawwatu itti fufee jira. Kaleessa fi akkasumas har'as haleellaa bakkoota garaagaraatti raawwatu maddeen odeeffannoo garaagaraa gabaasanii jiru. Kaleessa galgalaa fi har'as haleellaan diroonii kan raawwatame yoo ta'u, har'a haleellaa raawwatamiin iddoo Endertaa jedhamutti meeshaalee waraanaa Eertiraarraa gara naannoo Tigraay galee irratti haleellaan raawwatame jedhamee jira. Gama biraatiin TPLF haleellaa mootummaan federaalaa dirooniidhaan raawwataa jiruun wal qabsiisuudhaan himannaa dhiyeessee jira. Himannaa kan dhiyeesses mootummaan PP irra deddeebi'uun haleellaa diroonii raawwataa kan jiru yoo ta'u, har'a haleellaa naannawa magaalaa Maqaleetti raawwateen buufata leenjii qonnaan bulaa yookaan immoo FTC jedhamu irratti haleellaa raawwatamuu ibsuudhaan haleellaa raawwatame kanaan miidhaan buufata kanarratti dhaqqabee jedhamee jira. Haleellaan bakka kanatti raawwatame jedhames torbaan tokko keessatti yeroo lammaffaa ta'uu isaa ibsamee jira. Haleellaa raawwatame kanaan wal qabate ragaan garaagaraa bahaa jira. Namoonni tokko tokko miidhaan dhaqqabe hin jiru yoo jedhamu, namni tokko immoo iddoo haleellaan itti raawwatame kanatti kan ture namni tokko yoo ajjeefamu, namoonni lama madaan jedhee jira. Namoonni kunneen namoota nagaa ta'ullee ibsee jira. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota keenya oduu namaaf qabanne kanaan gammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin kan ture ani Bariisoo Ganamooti. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbii isiniif haa baay'atu. Nagatti nuu turaan hawwii kenna. Nagatti nuu turaa.